Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii annaga kooti isinis bakka jirtanitti baga naganaa fi jiraattan isiniin jechaa egaa har'as jechuudha akkuma baratamee barumsa tokkoon qabadhee qabatee jiraachuu barumsichi keenya har'aan isiniif qabadhee dhufe kun ammoo barumsa ajaa'ibaati isa dura garuu warroonni chaayinaala kootiif har'atatan baga nagaan dhuftan isiniin jecha subscribe gochuu hin irraanfatinaa barsiisa Oromoo Arsiidula appiyyaa chaayinaala koo jechuudha akkasuma Facebook nikoos Telegram nikoos akkasuma jedha follow join subscribe gochuu irraanfatinaa isiniin jecha akkasuma warroonni maatii hootaatan jechuudha waalaikum like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jecha gabaabbinumaan gaba barumsaatti achi isin dabarsu barumsichi keenya karraadha applicationii keenya isa kana jechuudha isa VFL kajettu kana jechuudha isii tan ni banna ogguu banneetiin jenne applicationii bifa kanaan nuuf bana ogguu inni bifa kanaan nuuf bane maal goona jennaan haala kanaan jechuudha akkanumatti wal harkisna ka barbaanna keessaa filanna maaliif nu gargaarana suuraa keenya bilbila keenya keessaa qabnu bifa audiootiin bifa viidiyootiin dhifama bifa viidiyootiin fayyadamuudhaaf bifa viidiyootiin suuraa keenya barbaanna irra keenyee bifa viidiyootiin fayyadamuu dandeenya jechuudha fakkeenyaa fi nama tokko isaa filadhee kanatti tolu keessaa barbaadee isinitti agarsiisu waan kana beeksisaa asiin dura ni barbaaddu isinii hojjedhaa jedhee ture jechuudha isa san qabatamaan suurichi san barbaadee mi'amma isinitti agarsiisu jechuudha haala kamiin akka hojjennu isinitti agarsiisa fakkeenyaaf yoo barbaanne suuraa kana jechuudha yoo feene jechuudha suuraa keenya fakkeenyaaf bifa amma argitan kanaan jechuudha gubbaa kanatti inni argitan jedhee yaada kunoo bifa as gubbatti allaattiin gubbaa jiru kanaan jechuudha haala kanaan suuraa keenya filannee as deebisnee allaattii gubbaallee dhaabbachuu dandeenya yoo feene ammoo kun kanaa miti yoo jenne fakkeenyaaf kan biraallee hin jira haala bifa akka argitan kun hundi bifa barbaadanii filachuu dandeessan isinitti tole keessaa jechuudha allaattii gubbaa dhaabbatanii bifa viidiyootiin jechuudha haala ajaa'ibaatiin jechuudha akka isinitti tolu abdiin qaba kanaaf mee amma bifuma argitan kanaan jechuudha akkanumatti tokko keessaa filadhee isinitti agarsiisu mee amma Message app, the new era of social media. Download Message. beeksifni hogguu dhufe jechuudha sekendii 5 qofa eeguudhaan fakkeenyaa fi haala kanaan jechuudha hogguu inni dhufeetiin jedhee feenuu kunoo allaattii kana gubbaa dhaabbachuu dandeenya lakkiin feenu yoo ta'e beeksisa duraan isa kana isinitti agarsiisee ture jechuudha isa beeksisa duraan isinitti agarsiise kana kunoo ka allaattii gubbaa dhaabbatuu fi waan akka dildila gubbaa dhaabbatu kana karaa baaburaarra jechuudha isinitti agarsiise jechuudha fakkeenyaaf ammaan yoo fedhe jechuudha suuraa kiyya tokkicha yoo filadhe bakka sadii naa kaa'ee natti agarsiisa jechuudha fakkeenyaaf anamma mee suuraa tokkicha filadhee isinitti agarsiisu isa kan filadhannaan isa kana duraan beeksisa irratti yoo dagattan malee isa kan isin hojjedhee ture ammas ka gingoo halluu magariisa bulee kana irra malee jechuudha isa kana mee isinitti agarsiisu ammas jechuudha suuraa isa gattuquudhaan hogguu gattuudha jechuudha haala kanaan bifa kanaan nuuf fide jechuudha hogguu inni bifa kanaan nuuf fide jedhee nuti ammoo bakka kana amma suuraa abbaa biraatu jira suuraa keenya galchuudhaaf eessatu hin jennaanii start marking bakka jedhu kanatu hin jechuudha barruu isa tana jechuudha kunoo ni argitan jedhee yaada isii tanatu hin jechuudha kunoo isii tana ta'amma xiyyaa irra jiru kanatu hin jechuudha hogguu isii gadi tu'ne eessa nu geessa jennaan gama suuraa keenyaa nuti ittiin filachuu dandeenyu nu geessa jechuudha suuraa keenya akkamitti akka ittiin filachuu dandeenyu gama suuraa keenya filachuudha nu geessaa jira jechuudha hanga inni geessuufu mee viidiyocha akkan dheeranneef kunoo bifuma argitan kanaan fakkeenyaaf dhibba ga'ee jira hogguu dhibba ga'ee jechuudha haala kanaan dhufa hogguu inni haala kanaan nu dhufee jedhe jechuudha waa hedduu filachuu dandeenya select full board picture kan jedhu jira jechuudha suuraa filadhuu jechaatiin jira jechuudha as biratti suuraa filadhuu naan jechaa jira jechuudha fakkeenyaaf eessatti jennaani kunoo bakka kanatti suuraa filadhuu naan jechaa jira suuraa filachuuf immoo istinaan bakka ida'uun afoo jirtu kana tu'ina jechuudha ida'uu afoo jirtu tan suuraa filadhee adee boonamma ida'uu tuqee gama gaalaarii kiyyaa nageessa hogguu isa kana tuqee jechuudha fakkeenyaaf gaalaarii kiyyaa nageessa fakkeenyaaf anammaa suuraa jawaartana haa filadhu fakkeenyaaf ni filadha suuraa tana jechuudha hogguu filadheetiin jedhe please waati eegi jechaatiin jira haala kanaan naaf dhufa jechuudha suuraan tun hogguu isiin sirreessuu illee dandeenya bitaaf mirgatti jechuudha haala kanaan jechuudha yookaan ammoo akkuma isiin jirtutti illee dhiisuu dandeenya gabaabinuma jechuudha haala kanaani
Ogguu suuraa kana haala kanaan sirreessine jechuudha. Fakkeenyaaf akkanallee siisnee sirreessuu dandeenya haala kanaan jechuu. Ogguu nuti haala kanaan sirreessine jenne jechuudha. Raayit kan jedhu kan jala jiru kana ni tuyna. Ogguu tuyneetiin jennee bakka reef suuraan biraa jiru irratti amma suuraa eenyu gale jennaan suuraa nuti filannee tan jawaaritu gale jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf ogguu erga filannee booda jechuudha. Haala kanaan erga filannee booda suuraa tana jechuudha ni filannaa erga filanneen booda jechuudha. Haala amma argitan kanaan sagalee itti dabaluu barbaannu kan muuziqaa yoo jiraate jechuudha. Eessa tuquudhaan filanna jennaan kunoo akkuma argitanii Republic Music kan jedhu ni jira. Isa gattuudha jechuudha. Ogguu isa gattuudheetiin jenne jechuudha. Additaa gama bilbila keenya keessaa sagaleewwan qabnu sirbaa ta'uu manzuumaa ta'uu garas nu geessa jechuudha. Fakkeenyaaf nama filadhee aadee bu'uu walumaa galatti ogguu isa gattuu qeessa na geessa walumaan haa ilaallu. Republic Music kan jedhu kana tuqeetiin jira. Erga isa tuqeen booda eessa na geessa jennaan kunoo fidee bakka kan na geessa. Ogguu inni bakka kan na geesseetiin jedhe jechuudha. Haala amma argitan kana Republic Music jedha. Nuti amma eessa tuyna jennaani local kan jedhu hin jira. Isa kana tuyna ilaallu mee localii kan jedhu kunoo gama kana gubbaarraan jechuudha. Local kan jedhu kana Republic inni jalqaba ogguu nuti as keessa seenne jechuudha. As keessa nu geessa. Nuti garuu kan filannu local kan jedhu kana keessa seennee filanna jechuu kan harka bitaarra jiru kana jechuudha. Mee local kan jedhu kana gad haa tuynu. Ogguu local kan jedhu kana gad tuyne jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha local kan jedhu keessa erga galleen booda bifa kanaan ni filanna. Fakkeenyaaf amma sagalee barbaade haa filadhu. Sagalee barbaade jechuudha bifa kanaan wantoota bilbila keessa irraa isin qabdan guutuu isaa isiniif fida. Isin ammoo ka barbaadan filachuu dandeessan jechuudha keessa filattanii. Fakkeenyaaf amma mee ka barbaade haa filadhu. Fakkeenyaaf tokko isaa kanuma natti tole mee ilaalee keessa Umar Suleeman jedha. Mee fakkeenyaaf amma Umar Suleeman kan jedhu kana haa filadhu. Fakkeenyaaf Umar Suleeman Goobana kan jedhu kana jechuudha. Haala kanaan jechuudha erga filadheen booda jechuudha ni filadhaa erga filadheen booda gidduudha eegaluu yoo idiit gochuu barbaade bakka isaa filachuuf fakkii afoo jirtu tana kunoo bakka akka maqisii jirtu kana jechuudha. Bakka kunoo akka maqisii fuuldura isaa jiru kana kan filadhe kana fuuldura jiru kana gadi tuqa jechuudha. Fakkii bakka kana erga gadi tuqeen booda jala kana haala kana akkana harkisuudhaan bakka barbaade irratti galchuu danda'a. Jala kana kunoo ergitan jedhee yaada akkana harkisuun bakka barbaade irratti galchuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan mee nama akka ofee gara kunoo haala kanaan bifa argitan kanaan jechuudha. Akka argitan kanatti filachuu danda'a jechuudha. Kun amma filadheetiin jira haala kanaan mee fakkeenya daqiiqaa 51 irraa jedhee filadhee jira. Raayit haa jedhuuni. Ogguu raayit jedheen jechuudha bifa kanaan. Sagalee akkannatti bifa kanaan jechuudha haala kanaan filachuu dandeessan jechuudha. Isin waan kana fakkeenyaaf haala kanaan ogguu filattan jechuudha. Beeksisa inni fakkii kana yoo irraa bileessuu barbaade ishii gatii beeksisa beeksisa kunoo maqaa isaa kan sirriitti barreeffame jechuudha. Application Pro waan isa kana fakkeenyaaf hangana jechaa seef gochuuf eessisuudha kan jedhu nuti ammoo jechuudha seef godhachuu barbaanna yoo ta'e haala kanaanii erga xumurree booda jechuudha xumurree jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha erga bifa kanaan xumurree booda jechuudha kunoo nama sagalee sagalee barbaada irra galchanii bifa kanaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Suuraa keessan iddoo barbaadan keessanii jechuudha. Erga sanii booda ammoo seef godhuuf eessa tuyna kan jedhuuf fakkeenyaaf ni tuyna kunoo bakka tam jennaan eessa tuyna kunoo as tuyna jechuudha. Bakka am geengoo irra marsi kana jechuudha. Isii tana al takka gadi tuyna wogguu gadi tuyne jenne maal nu gaafata jennaan kunoo loading ka jedhu laaka'aa jira jechuudha. Hanga inni achi xumuruu qofa ni eeyna jechuudha. Wogguu achi xumure jechuudha. Xumureetiin jira jechuudha. Wogguu xumure haala kanaan nuuf fida. Wogguu inni nuuf fideetiin jedhe jechuudha. Haala kanaani post kan jedhu hin jira. Live wallpaper kan jedhu hin jira. Nuti kan barbaanne filanna jechuudha. Post kan jedhu live wallpaper kan jedhu kanuma feene filanna jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Wogguu filanneetiin jennee fakkeenyaaf
haala kanaan jechuudha ni filannaa hogguu filanneetiin jenne bifa kanaan jechuudha haala kanaan nuuf dhufa hogguunni haala kanaan nuuf dhufe nuti waan tokko iyyuu hin filannu maal filanna jennaan keessaa bahuu qofa jechuudha wanti nurraa eegamu tokkolleen hin jiru xumurreetiin jirra jechuudha hogguu haala kanaan fakkeenyaa fi nuti keessaa baanee eessa dhaqna jennaan gaalaarii keenya keessa haa dhaqnu hogguu gaalaarii keenya keessa dhaqnu jechuudha kun waalaikum gaalaarii keenya keessa dhaqnu bakka kanatti arganna jechuudha kunooti akka argitan kanaan kunoo fakkeenyaaf bifa kanaanii wanti nurraa eegamu tokkollee hin jiru seef nuu ta'ee jira jechuudha kunoo akkuma argaa jirtan kanatti waaw ajaa'iba akkasitti tolu abdiin qaba appilikeeshinicha immoo iddoon isin argattanii pileestoor keessaa argattu pileestoor keessa jechuudha kunoo akka argitan kanatti barreessanii achi gabbuufachuu dandeessan har'aaf barumsi keenya appilikeeshinicha immoo koomantii isaa ilaaltan koomantii ajaa'ibaa kana qaba kanaafuu isin kunoo koomantii isaa kunoo asii galtanii ilaaluu dandeessanii kanaaf akkasitti loobdiin qabaanatti tolaa isinii dhiyeessee hanga barumsa birooti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin